إما مجلس أنا غمبي بردودة خومي الركعة في أكسم ديفيسا إسانيف ولين هذا جفنو جم سكنتارا. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أضيفتو دخلنا وبليان كيني خبجمو ورين كيلي سرّا أردوفي خينيتي جدا مدينو أمسا أردان تناكمو إسنين دبرس لجنيتي أكمانا مري أنا بومبي بردودتي كوني مارا كتاي وبليان كيا نوتي كيلي سرّت لي هاسوا تكارم باري تكاد كيلي سرّت لي أولمبال كيلي سديمو جروني غادا وانو راتي دولو جروني غادا دولا كتبايا ديمو غانا ليري غادا ونمو وان كانت أولباهو أمنيت أولبانا لينتين كيليس نما كوباتنيت يا بوجيلا كيليس كوباتو ديدي خناتو أردا أولنوباسي خنا راوبليا كي يا إسلاما نما أمانتي ولتنو في دقة أمانتي إسلامنا وجنكم دولهم مال أكتة يو هو بتاعك اسمه بتشي دبينا كيليس سرّا كاسم تسانيمت ماني مالي بكبوت أمة إسلاما أنا بوبي بردود نوتيس محاضرة أردا خسديمو نتيجة odo muhadara o fatu tiru turban odo fatu tiru jaru kundu fe muhadara bila arada bila khese egal muhadara bila asma bobban muhadara ke gesani galan intidi ni bobban muhadara ke gesani galan muhadara ke gesu tiran tiro tu bintu bal falle siti kharato ko je bina kharato ko to wajib obligari akami tu bintu ni je chalu ni deti intiga batama mana mari ana bubi gudde deti tine wali mari ande itidawali jara khayni muhadara o tantana gama to qode bine o jirof ne o yijeti itigaba taman ke bilbilan shay ma'ruf bilbilan shay ma'lumat jen tu muhadaran itika ka khaynya khana da kamale na gudda ka khaysani khana mar bachtu jeti e ka jammale bar sani miti abo biyatana wajin kamna amanta wajin kamna gama to qode bine gargar sa khaynya wajiya o barbana dani mari niti dubatani miseensota keessan hin geenyeeje nuti miseensota keessan hin tuyne miseensotuma keessan achitti nuti eebba quraanati yaa utti jedhaa haju barba dhaleessi sanirratti anis dubbisi saboga inni miseensuma keenya jennee teenya nuti miseensuma keenya teenya jennee teenya zamana guddaa isaa wajjin sababa isaa miseensuma keenya jennee obboleessa keenya jennee sheekha keenya jennee daandii takka arabbi nu dhaabin itti gaama sheekha keenya sheekh Saalif awwajin daandii takkaan dhaabbatin isaa wajjin bakka inni dhaabbatin mara wajjin dhaabbataadhaa ture miseensa keenya jennee ammas miseensa keenya jenneet mateenya nuti miseensa waan ta'een nuun gale malee kanaaf itti bilbilee jedhanis aboo yoo gara tokko deemne yoo wanni kun maal fakkaatti itti gaafatamaan keenya illee si bilbilee hin dhaabnu muhaadaraan tana dhaabdanii addeebitanii wajji deemne yoo hin dhaabnu biyyuma dhalannee keessatti guddanne keessatti wanni nu dhaabsisaa hin jirtu nuti kan dubbanne muhadara walgayii geggeessuu kana akka mana marii bakka bu'oota islaamatti muhadara walgayii geggeessuu kana godinaan caffee godinaan aanan waraqaa hundi beekamtii takkaan malee akkanumatti bobba'anii walgayii geggeessuu akka dhoorgaa taate namuu quba qaba wali godinaan quba qaba waraqaadhaan bira jira namuu waan kana dhiifne tumsa tokko taanee muhadara irratti deebinaa jechuudha kan inni isin hin barbaachisu tajaajilu dhaleessi Aba kawan kan hindam nunam nudapsu jinju tan jette tubufi kanu battan arqalle borulle obuleye ki islama nuti da'wa da bin jennen da'wa isa khabiyatana tidalate biyatana tan dalade budda eni no do wa khaju waluman dalade waluman budda nasi no isalle wajuman del ilmu makay jennete no ma buddis makay jennete bakuma nuti kam dalmani bakatana tulisa jennet matenya nuti akama katane isatti fakkaate hin beekne malee kanaaf wanni nu hubattan obboleeyyan yaa islaama yoo amantii wajjin qaban oduu qilleensarratti katti deemtu kanarraa nutti bobba'uun dura maaliif wanni kun taatee jecha odoo nu hubattanii irraan isinii bu'a muhaadaraa jidee bobba'ee geggeesse walitti dhufnee masjida keenya teenyee ammallee haala nasihaatiin wal mari'annee haala tokkotti deebina jennee eegaa oollee galgaloo kenni galu itti bilbilee itti gaafatamaan keenya sheekha galtee muhaadara irraa galtee silaa nutti dhuftee wal mari'annee yoo hiiceen itti gaafatamaan keenya dadhabbiin qabaa hin dhufuu je haya boru ganama nutti kootu sheekha wal mari'annee wajjin sossoona ni tayaa je eega muhaadaraa sadaffarraa galee beekadhaa
gaafa amma ganama dubban kana raakasee jiru ganama nan dhufaati ganama sabatu eegutti jiru halkan edaa kana guutu qilleensarratti waliin bahe maaliif qilleensarratti waliin bahu maali teenyee wal sirreessineewu lafarratti bakka takkitti bakka tun wajjin teenye ta wajjin guddanne si galee achuma jirra asitti amma masjiduma wajjin jiru keessatti amma rakkoo yoo jiraate isintu rakkoo qabaa duraanu walitti dhufnee rakkoo teenya malee adda hiikkatutti jedha odoo nuti eegutti jirru muhaadaraa maa geggeessitan jennu hootuu hara tokko deebinaa inneen meera dhowwaa jedhe ammallee eenye gargar kana hootuu inneen dhufuu danda'u jedhe ganama seenya haya halkan edanaa kanaa qilleensarratti baasee jechuudha maal barbaachisa qilleensarratti wal baafne akkatu wal farrajuun waan hin qabne takkaan akkatu wal farrajuun maal barbaachisa obboleeyyan kiyya islaamaa namni rabbii fi guyyaa qiyaamaadhaatti amantan namni amantaa wajjin himan waan kana keessatti ilaala maal akka taati keessatti ilaala qilleensuma dhaabbatuu jinnaan qubatuu jinnaan ol baane malee nuti qilleensuma irrattuu nuti dubbii dabarsuun teenyaa miti dhaammannooti yaa ganumaa wani itti da'uun jirtu kanaaf assalaamu alaikum warahmatullahi Tolega walitti deebinee jirra komiin dhugumaan jirti deebisaan guutumaa guututti deebi'ee jira moo hin deebine yaada keessan isinirraa eegna balaan akkanaatun dhugumaan jirti ol baasee immoo waan tana dubbachuudhaaf Ustaazanas Muhammad balleessata kan qabu dhugaa rabbiin tolche sila inni ol baasuu qaate sheekonni kun akkanumatti garaa keessa kunis wal mari'ateetuma sunis bakka kophaa deemee hafa ture akka immoo inni hin hafne Ustaazanas Muhammad dubbachuun hedduu takka anallee gammachiise Usmaanuu galatoomuun jechuun ni barbaada onni irraa jechuudha so sheekan kanallee akka jechuun walitti dhiyaatan akkuma duraanitti maddi rakkoo tanaa eessa akka kaate immoo sallafatti sheekonni walitti dhufee akkuma fakkeenyaaf Ustaazanas Muhammad akkuma miidiyaa irratti baasisanitti lafarrattis dhufee jara kanatti araaras buuse takka ammoo akkuma waan kana dubbattetti majlisni aanaa gumbii bordoddee kana qoy maaliif hin qubanne biyyi ishii gadiidha ta ishii booda hundooyte hundi majlisa qabdi nuti oo majlisni kun yoom nuu qabata akkasuma sheekan keenya kanarraas gaafin hin qabu akkanumatti isinis irratti gurguddattan biyya majlisa hin qabne keessatti gurguddattan hanga ilmii bartanis bakka biraa deemtaniiti ittiin galtanii jechuudha so biyyi tun majlisni irratti haraamimoo maaliif majlisni gonkumaa hin qubanne kun gaafii mataa kiyyaati sheekota keenyan baana ifi irratti guddatanii bakka irrumatti jechuudha dulloomtanii akkanuma kuduwaatan so nuti hoo kanuma nu dhaalchiftanii majlisni biyya teenya tana hin qubatu majlisni immoo irratti haraami hay maal jechuudha akkas jechaadha sagantaa irraa asumatti goolabna warri ani fayya kana fara taatan subscribe godhaatiin jajjabeessaa isiniin jenna like waan hundaa godhaa isiniin jenna waan hagaruma sagantaa teenyaan faana tortanii hedduu takka galatoomaa isiniin jenna ma'asalaama nagatti